Kun amma seenaa kushiinaa keessaati. Nuyi babeteu. Seenaa kushiinaa short seenaa jedhama okay. Na akkonti yaa marqutti ganda keenya keessatti tokkoffaadha marqa baay'ee marqitina. Ani ijoolleedha marqaa kan osuma marqu ibiddi kun jalaa dhaame jechuudha. Sambooda nama boojisa malee nama kofachiisu no sambooda anillee gajjee ibidda kana osoon uf gizeen jiru rifeensi koo dheeraadha rifeensi qaxaxaxaxat jee gubate asiin gizee gubatu hina ani yaanni rifeensi ibidda way baasa rifeensi gizee gubatu waluma mammarama ni ajaa'inatti anmoo marqaa gubate jee ammas marqaa san fuudhee lafa kaa'e jechuudha. Sambooda marqaa miila kiyya lama jidduu kaa'e osumaan garagalchu marqaan hundarra galabbaxame miila koorratti. Sambooda marqaan miila kiyya gubbaa gizee gara laxxaffa gizee jiru dhaqeen harkaan gizeen kaasu harki kiyya nan akkas walumaan gubate ummaa'ee jee booye jechuudha. Akkasitti ummaa'ee dhuftee bishaan miila kiyyarra neexee na booyaan jiranii nam tokko booyaan jiru nimu. Kun nama kofalchiisa malee nama hin booddisu. Ni maqaan maaliif hin kofaltan? Ummata kana wallahi ummata waan koflaa waan booyichaa itti man kof waan nama kofalchisanii koflu min ayinat ነው ጉባዴ መልቃናን ጋይስ በቃ ቦዲ ሴቲ ኦዞናማ ቲቪ ኦኤምኤን ረቲ ኦቢኤስ ረቲ ሜረና ጅራ ወላሂ ኪ ወንተ Marqasa akhirnya nyatemo marqasa nyatemo kan somnera. Maal nyaada marqaa gubadhe quraana naqaraani harkaa fi miilli walitti na gubate maal nyaada marqaa ergasanii ani marquu na jibbisiisee nin sodaadhe ergasaniiti. Amma hayyee amma seenaa ayee tun mudannoodha wanti mudannoo miti seenaadha haadhati seenaadha mudannoon jedhamu hee mudannoo ayibbaalamu miilaaf harki walirra na gubate akkamiin mudannoo ta'a. Kanas marti asu kaneechus aan bilbilinatti bilbiliti nama kofalchiisa sun ni raasi laa mijiyo san isin dubbisu Akkam gore. Hai. akkam goe Eessa seenee sira dhorkina. Eessa seenee sira dhorkina lubbuudhaan cufamte. mooraalitti gootanii micoo namaa ol qajeelchitanii jalaa haftanii haa isii ol naqatanii aan isintu natutti suna geesseen jaawa ande jaalla Duba ummanni isii ol naqate nuti ulaan cufatanii. keessan fayyadamuu hin qabdu agarri waan lubbuu Ablee fi as lubbuu teessi qaban malee yoo dhufanii si dummuucin jaa ispoortii. ablee fi maal haasoit bakka waan si miidhu yoo ta'e malee ifii deedi deemtee tumsiisuu hin dandeessu ilma namaa. Yoo si dummuucanoo. Firraa dhoowwitaree amma akka isaan akka muniiraa fa'aa kanatti walitti gurramtee tumuudhaan hidheetaa mana namaa sheemna. Sanammaa sin dheetu namni as tume qofa firraa dhorkita malee. Yaa namni istima firraa dhoowwita malee mana namaa. Ay usah amai ko man ko bachi su fadare. Ko luti demi ay mata kasimu tabira. Hayyee meenatti miyaa Maakiin koflu maakiin. Wallahi yo tana ko bu baate yo tana ko bu baate. Bakka ani ndema. Amma guyyaa tokko namni kun gidee taarii bakaraa deemu. Dhiiraadhaan wal keessa rafameeta. Bakkuma akka namuu gaara keessa bakkuma harka ciciisaa manaas taatu bakkuma takka rafaa namni walitti haajamu hin jiru. Tiyyaan na baasidha. Taariba deemaa jirra. Halkan sa'aa sagalitti bahara irraa buunee. Yaa dhugaa keeti fayyisaa. Halkan sa'aa jaatti bahara irraa buuneeti. Kaanee magaalaa sana ajaan dhayne Yaman. Hoggaa dhayne ijoollee nama sadi dhiiraa jira. Nyaata nuu kannanii nyaannee uffata keenya bahara irraa kana jijjiirannee ciciisne nuti ciciisaa nuun jennee ciciisne. Salfii akkana gallee ciciisne boo.
Yaaboo tokko dhufeetuma nurra deemuu eegale boo nu gubbaa deemuu eegale boo nu gubbaa deemuu eegale. Nuti maal dadhabnee jirraa birraa rafu jirraa biree nuti hangasumatti takka qabate boo dhaabbatee deemu tureemi takka amma miidhaan itti gufate inni qullaa deemu jira huccuu guutuutti firraa godhee deemu jira. Miciyyoon maaqafaan ifaa isuma cinaa jira akkanumatti itti akka dhab itti gootee itti ibsita kun qullaan gubbaa dhaabbata. Dhaabbateetuma hirriibatti gallakkisee har'a jee nuti gizee gonnee ilaallu kun ni rafa gurbaan ammoo ni dhaabbatee fi ni rafa. Maamma jee mucaan tokko jiru tokko yii jennaan boomaa godhu jirtannaan ni rafa dhaabbatanii rafanii biyya kanatti jennaan dhaabbadhee rafu mirgan qabu namni dhaabbatanii rafa. Saraan nama balleessa wallaahi. Gara kunillee gara si balleesse har'a kooluu keessan qabu. Muniira waan nama kabalchisu miti waan nama boojjisu malee. Maali? Isa ka dhaabbatee rafe moo? Ay. Yaa wallahi billahi maayikii dubbii barbaada qiya qabda wallahi. Arraan tana qalbiin isii bikka biraa jirti. Muniira irra ilaalin namni harkisee qaamaa qalbiidhaan waa dhaggeeffatee qoflaami. Haasoo kiyya kana qisaasa hordoftoonni qoflee kalaas dhigaa. Hordoftoonni si qoflu jira namni dubbii torba. Lakki mashkuula. Qoflanii? Yaa. Hordoftoonni naa qofle. Ati nuyi mee mudannoo qabaatte? Wallahi nama qofallee. Eenyu sin? Ati Liinaan. Ati migaa. No, anbar waan akkanaati miti kaniin jee seenaa amma Muniiraan amma seenaa jechuu seenaa eeffa gaafa biyyaa baatee akkamitti akka baatee baqa waan sirra ga'e waan gammachuu gadda jaalalaa fi yaani jaalaltiinis yoo jidduuttis wanti gootee maal seenaa yaani laayifii keessa dhugaa jechuu sani barree isaatii akkasitti ergaa kaniin jee keessaan malee akkana qalbii maali miti. Serious mana kana follow godhaate akkasitti ergaa namni seenaa ka dhugaa amma fakkeenyaaf maqaan nabadaa amma ka jaalalaa miidhame faan fakkeenyaaf maqaan nabadaa maqaa na balleessanii manaamin jee sodaata garuu maqaan isaa osoo hin dhaamin seenaa isaa tajaalala irratti mudatte san yoo daameetis yoo kanama goddeetis waanuma hundaa'u seenaa dhugaa san barreessee ergu yoo eenyummaan isaa ibsamuu danda'emoo eenyummaa isaati wajji bikka dhaloota isaa bikka jireenya isaa bikka wanni hundi itti mudate hunda barreessee erguu qaba. Wanti sallaallamee yookaan isa obsa isaatii fi dandeettii fi godda'ama isaa laalamee ni badhaafama namni san. Serious dhugaa khiyya. Dhaggeeffadhu seenaan jaalalaatti isaa taatu seenaa waan ni dabre takka waan namni irraa baratu qaaniin qabdu waan itti qaanfatanis hin qabdu. Amma Muniiraati ana dhagaye namni keenya amma uummanni keenya amma akka aadattis ta'e akkuma waa hundattuu safuu jira safuu san sodaatanii waan isaan jireenya isaanii keessatti isaan qunname nama biraatii miti haadhaa fi obboleeyyan. Waniin fixa lama kee kanaafuu akka maqaan isaanii eenyummaan isaanii hin beekamnetti seenaa isaanii kan dhugaa san barreessanii kitaaba waraqaa 2, 3, 4 maan ta'anii akkasi barreessanii. Akka amma dura Isaaq Zeenuu dhiyeessu ture yaadattaniin Isaaq Zeenuu seenaa jaalalaa seenaa rakkoo namni itti himtanii isiniif dhiyeessu ture ayyaantuu maqaan ayyaantuu jedhamti maqaan akkana jedhamaa jee haa qopheessu akkas jechuu barbaadetti haala gabaabsaan yoo dubbannu jechuudha. Maqaan isaanii hodhaamuun feenis rakkoon qabu. Bika maqaa san bira dabraa akkasitti barreessu. Namni barreessuu hin dandeenyellee sagaleedhaan kaa'uu ni danda'a guys. Seenaa guddoo addunyaatti dirraa barnoota fudhattuun qaba. YouTube irratti Zara addunyaa irratti gallattee deema. My sister maallaqa ittiin jijjiirradha. Seenaa biyyan isin ni danda'ama akkasitti namu ilmi namaa hundi amata 15 dabalaan maatii dhageenyaa raayii jijjiirti. Garagaltii osoo guutaa osoo isin garan galle ayyi nuu lubbu. Thank you so much. Gaafa xiqqishoodha.
ani akooti ya marqaa hedduu marqiti sinii galee marqaa Ma akooti asirratti ma amma miti maal taate seenaa kee asumarra eegaluu deemtaa maakii? eegaluuf hin deemaati calli Aboon beenaadha sodaadhu maal taateen biyyoon. Aboon bu'aarsuuf jirti nu raawus seenaa ta'an keessaan si barreessina. Haa maashii. kun amma seenaa